اوكي وانتنا بس هيا تورني قلا انترنتي داتو اكمل نقول ايه دي فما ولي شير قرامي كاي اتي اورومو كاي الرامتي برو جچا غيران غيا لكا وچا وسون جلسون سيفا غيو خاي ديدي فنچلي لولي سيفا غيو خاي ديدي فنچلي لولي كاي اتي اورومو كاي الرامتي برو جچا غيران غيا لكا وچا وسون جلسون سيفا غيو خاي ديدي فنچلي لولي هاي ول ديبا قاو ول ديبا واللي والجارد ديول ستنجرو ايه هانجي سنول سنتنيتي اسنين بورس ولا سغلي بريد تران ايه سغلي بريد تران سيمبورس ولا بغنا غان دفته اوكي هاسو بكان اتداب الراي توفا واي وانتراس جرا واي it is time to say thank you to USA ومن رومو دا يرو خنا يا بليكي يلال يا رومو ان سوبنا timing matters وانت كهجوسي دفته يرو سرت اتفاقداو بيخو يود دبده يوم بين يرو اسين سي دفترت يرو اورجين تسيبات يو اتفاقداو بين اتنا ما خساراتي urjiin ammaan tana baate tun urjii Oromoodhaati. Dhiibbaan Itoophiyaa deemaa jirtu tun maqaadhaaf Tigraay maal haa jedhanii malee haqa Oromoo dhugaa Oromoodhaatu ol bahaadhaa jira. Amma kan ol kaasan ka Tigraay ta'u malee dhugaa nuti ala kanaa bara meeqaantam iyyaa baane way waachaadhaa baane ummata keenyaaf sagalee taanaa dalagaa teenya dhiifnee dalagaa teenya cufnee dhaynee ala dhaabbannee akkatti iyyaadhaa baane santuu arrantana galmagahee oomishachuudhaatu nu feesisa ammaantana gaafa jarri nafxanyaadhaa akkatti waywaatu gaafa isaa waan qabata waan gadhiisan dhabanii dachii fi sameen itti dukkanoyte Oromoodhaaf ni ifaa jechuudha Oromoodhaaf barihuudhaaf deemu gaafa Oromoodhaaf ifuudhaa deemu gaafa Oromoodhaaf barihuu deemu nafxanyaa fi OPDO itti dukkanoyte bakka ifkaan dhaban so yeroo ammaan tanaa kana gaa kani dhiirti lafaa kaatee waan amata 8 itti laffaan eegaan biyya kana dhufe amata 17 amata 17 kana zalaalam amata irraa huggulama 3 hiriirabaan huggulama 3 isteeta keessa baanu DC dhaynu maal dhaynu walgayii adda addaa takkaan raafneen beeynu so ولفاتي يرو إيرا خناتو أمانتنا يرون أو مشنوتو أمجي قافة الدنيا قرسي خنتي إيجتي أجيسسون فيادا هاجتشون جوزنو أولي خنا ديرك أمخينيا أرى كومينيتين أوروموداتن الدنيا رجرتو including Europe and Asia بكجرتني خاتني امباسي أمريكا درتي سلفي باني تنكيو USA فيادا غلطوما سغلي خينيا دغهو خيسنيب نوجين دابچو خيسنيب امته چنقرفما دا وجين دابتني ديكتاتور كابي احمد كدران اسن سوبي خادران ادنيا كجيبه دغا اورومو داتن اركو خيسنيب ثانك يرون نمني انجفنو ولسامو يرو كنانت اكناخن يرون انجفنو ولسام Oromoon injifannoo saammachuun beeytu injifannoo ni hojjetti qabsooyteeti injifatti garuu injifannoo san tafii godhachuun nu jabaatti for some reason waan san keenya godhachuun waan keenya haqa qabnu dhabna haqa silaa qabnu hidhamna if dhorkina look 2018 nuutu injifate Oromoodhaan moo'e jarri maayyirra nu dabalameeti lakkii wajjin injifannee Oromoon kophaan injifannee nun jee ammallee yeroo addunyaan abii hacuucees qabdi kana hacuucaan tun qabsoo Oromoodhaatiin dhufte jara keenya TPLF dheengadda nu dabalamte dheengadda waan yirego naa dhibi waan yir nu dabalamte qabsoo nuti gooneetu walid dabalamee galaana kanaan dhufe injifannoo keenya nuuf fide jennee labsachuudhaaf gabba huudha qabna sagalee takkaan gabbaanee
biyyoota addunyaa har'a nu cinaa dhaabbate kanaan fayyaadaha galatooma Ameerikaa fayyaadee galatoomi Yuroop fayyaadee galatoomi biyyoottan ollaa Sudaan illeedhaan galatoomi Keeniyaadhaan galatoomi ollaa san hundaa yoo akkana jenne ummanni Oromoodhaa ummata galata illee galchaniif galata beekuu irra caalatti gabboonii nu cinaa dhaabbatan as gubbaadhaa walitti iyyuu qofaa miti as gubbaadhaa walitti haasa'uun bu'aa takka illee hin qabu as gubbaadhaa walii himuun bu'aa takka illee hin qabu gabbaanii arra Abiy Ahmed sadarkaa addunyatti baadhaatii naa iyyaadhaa jechuu jira eenyuun jara naftanyaadhaatiin biyya keessaa ummata dirqeetti salfii naa bayaa nuti mootummaa tanaa wajjiin dhaabban rakkina Itoophiyaan keessaa qabdu biyyoottan alaa keessattuu Ameerikaan seenuun qabdu jechaa jira lakki nuti we Oromos are not part of this nuti mootummaan tun mootummaa diktaataraati durarraa mormaadhaa ture mootummaan tun mootummaa hattuudha mootummaan tun mootummaa sirna dur deebisuudhaaf deemtu addunyaan dhugaata nagartanii Oromoo bira dhaabbachuu keessaniif isin galatoonfanne jennee bakka imbaasiin Ameerikaa jirtu hundatti Oromoon hiriira baatee alaabaa teenya qabannee falmachuu danda'uudha qabne warri Ameerikaa jirru garuu addatti warri Noors Ameerikaa jiru yeroon dalagaa teenya cufnee dalagaa teenya dhaabnee DC dhaynee DC akka gaafa irreechaan darangoonee girgireessinee arra gammachuudhaan kalee gaddaan dhayin arra gammachuudhaan dhaynee DC bakka ta'an dhoorkinee Ameerikaa galatoomi jennuun guyyaansaa arraantanaatii waan kana if keessa bulchaa fagottii miti dhihotti osoo dubbiin tun oyeetuudha itti qophooynee itti yaannee dhaquu qabnaa DC warri Noors Ameerikaa jirtan daa'imarraa qabee hanga manguddootti osoo nafne osoo dalagaa teenya hin jenne osoo rakkina keenyaaf dura hin qabne takkitti irraa maayitan an DC gaafaan farqaa boodaa dhaqu walii rabbiin asin nan deebisee achiraa gale rabbiin asin nan deebsin jee maaliif hifadhee waciin baasaa niin dhaqaa gammachuu nan gasiin jirtu niin dhaqaa niin deebi'aa taniin dhiyoo dhaqe walii asitti rabbi nan deebsin jee achiraa deeme garuu taammaa taniin deebi'a now I have to go back maaliif laffaatiin amata meeqa laffa'eetu bu'aan harkate laffaatiin amata meeqa laffa'e horiin amata meeqaantam baas za'aan amata meeqaantam gubeetu amma deebi'ee galata galchuudhaan qaba arra State Departmentiin kalee dura dhaabbannee iyyaa ture sun White Housein kalee dura dhaabbannee iyyaa ture sun sagalee teenya fuudheeti Itoophiyaa asqabee taa'uun jira asqabee Abiy Ahmed bakka seenu dhabee waan godhu wallaalee abbootiin teenyaa Xaaliyaan cabsite nutis Ameerikaa cabsinaa imagine bandira Ameerikaa gun bandira Ameerikaa tan nafxanyaan gubdu nuti ol qabuudha qabna ol dhaabuudha qabna ittiin boonuudha qabna Ameerikaa siin boonna Ameerikaa siif jiraachuudha qabna of course America is our country nuti nuuf biyya teenya biyya lamummaa nu kennitee nu kabajjee nagaan keessatti dalagannee keessa barannee keessa jiraannu so alaabaa nafxanyaan ni gubneettu nuti ol qabnee kabajaatti goonee alaabaa teenya alaabaa Oromoodhaatii wajjiin dhaabnee yeroon dhaynu ammaan tana obboleeyyi Oromoo hin gowwoomina yerootti faayidaa'uun murteessaadha yeroodhatti faayidaa'uun warreen fira Oromolleen yeroon Oromoodhaa wajjiin dhaabbatan kana booda lafna warreen fira Oromoodhaa warreen Oromoodhaa wajjiin jiraatan warreen duraan gartee Oromorraa qoorrifattan for some reason yookaan dalagachuudhaaf yookaan jiraachuudhaaf yookaan inumaa gariin Oromoo keessaa baatee an Oromoodhaa miti fiin jetti yeroo walitti deebinee wajjiin dhaabbannu ammaan tan warreen fuuldura Oromoodhaa wajjiin Oromeera jiraachuudhaaf nagaan yaada qabdan yeroon deeggarsa Oromoodhaaf qabdan gabbaatanii Oromoodhaa wajjiin garsiiftan ammaan tan kan hubadha warreen Oromoodhaa wajjiin jiraachuudhaaf teessan yeroon rakkoon Oromoodhaa rakkoo teenya sagalee Oromoodhaatu dhagahame Oromoodhaa wajjiin dhaabbanna mootummaan kun mootummaa Oromoo miidhaa jiru yeroon gabbaatanii Oromoodhaa wajjiin Ameerikaa galatoomii jettan ammaan booda nafne jechuudha hiriirrimmaan tanaa kun karraa maayii ta'uu deema oduu garii kan dhaga'utti Abiy Ahmed biyyarraa ba'uu hin danda'u marroo faadhaatu Ameerikatti afeeramuudhaaf deema it's not confirmed
gaafa kofrim taate isiniif nima marroon Ameerikaan marroofaadha yaamtee dubbisuudhaaf deemti yoo ni gartee amma steeppiin amma eegalan kun galman geenyeef tatti aantu marroofaa North America White House itti afeeranii dubbisuudha sagantaan jirtu dubbii tana amma dura diinaan hin geena amma dura hin mirkanooyne diinaan hin geena warra keessa beekurraa hin dhagee marroofaadhaatu White House itti afeeramee Biden presidenti Kenya wajjin haasa'uudhaaf deema sigalee waa hedduudhaaf godhamuudhaaf deema so amma wanni Oromoon godhuu qabdu namni gaa bilaash dalagee bilaash hin dhiisu bilaash amata guutuu qotaa bahee dalagaadhaa bahee dalagaa bahee wayita oomishaa dhiisee biraa galee rafu yeroon tun Oromoodhaaf wayita oomishaati hanga maantanaa diyaaspooraan hedduu laffaatan horii hedduu dhabaaftan yeroo maatii keessanii wajjin dabarsan hedduu wareegamtan nama niitii ilmaan haadha abbaa fudhatee diisii dhufuu jira sun wareega guddaadha wareega kafaltesan yeroon oomisha alaa galfattu yeroon saa ammaan tane kaniif hin dagatin community Oromoodhaa tajirtu hundinuu waldayni amantiidhaa waldayni charchiidhaa masgidonni Oromoodhaa kan jirtan hundinuu ulamaa'in teenya qeensonni keenya yeroon baatanii warra hoggantan kana kara diisiidhaa Ameerikaadha galateeffannaa Ameerikaadhaan bulaa horaa fayyaadaha sagalee baganuu taatan baga dhugaa teenya gartan jenneeti akka kaletti fuula bo'aatiin hin fuula gammachuudhaatiin DC dhaynee guyyaa tokko galatoofannee galuudha qabna waan kana miidiyaaleen keenyaas irratti hojjedhaadha joolleen teenya rogeeyyiinis irratti hojjedhaadha warreen live waraabdan joolleen xawal waalummaan qabne joolleen gartee garaan bitee takka garan jenna waan kana irratti hojjedha hawaasni Oromoodhaa kun nu dhaga nu jala deem nu amanan kanaafuu irratti hojjedhaa ol bahaadhaa warreen miidiyaatis irratti hojjedhaadhaa hatattamaan hiriirri guddaan diisitti qophaa'uudha qaba hatattamaan osoo dubbiin tun hin qabbanoin osoo hiriira Abiy Ahmed nafxanyaa yaammachaadhaa jiru kana keessa hiriirri Oromoodhaa kadachiisamii garagalchuu diisitti yaamuudha qaba an dalagaatee bakkumaan jirurraa hin dhaabee kara diisiidhaa deema qullaa qumtaadhaa fi kartira kaadheetiin kara diisiidhaa bakkaan jirurraa keessa muradhee deemaa jechuudha nu hundinuu akkas godhu qabna jara keenya waan keessa kun hin dagatina laffaatii diyaaspooraan laffa'e qooda nuti sagalee Oromoodhaaf tahuudhaaf jecha gumaachine do not forget ammas xiqqeessanii laayina xiqqeessanii wanni isin gootaniitu arra walit dabalamee galaana kanaan dhufe summii tana Itoophiyaa gadhiise jechuudha waan isin gootan waan isin dalayda waan diyaaspooraan Oromoodhaa addunyaa jiru bakka hundaa dalageetu arra balaa tanaan gabbu'e sigalee dubbiin nama irree qabu jarjaran qabdu suuta laalaniiti suuta deeman arraan tana wayitti oomishachuudhaaf deemnu isteeta jirtu hundarraa qophaawi warreen waan kana qindeessan guyyaa hatattamaan haalabsan arjantu godhanii haalabsan bakka jirru hundarraa karaa diisiidhaa deemnee Ameerikaadhaan galatoon akkas yoo akkas goone nafxanyaa garaa gumna yoo akkas goone OPDO garaa belbelchina sigalee dhugaa teenyaa wajjin dhaabbachuudha qabna gaafa dhugaan nu galte chillaa jennee achi gargallee rafuu hin qabnu please waan kana akka gaaritti irratti hojjedhaa bakka jirtan hundaa ankoree waan kana qopheessoo wajjin naa wajjin haasawa call me anytime wajjin qopheessina wajjin saganteessina wajjin hujirra oolchina yeroo hundara dawwala you got my number silkii namni qabne jiru na dawwalaadha wajjin qopheessina waan kana arjantii godhuudha qabna keessattuu committee gurguddoon akka Minnesotaadha Seattle Atlanta DC kun irra dalaga amma dura maal faatan yooni waan kana madaytaniin oomshanne amma dura maadaytan sigalee warri amma dura dhaqee dhugatti diisiidhaa rakkachaadhaa ture horii fi gannaqee yeroo fi gubee diisii dhaqaa ture arraan tan yoo dhaytanii faraqaa takkitti tana Ameerikaa galatoomechuu dandeenye bu'aan keenya maali akkasii
irraa qooda fudhannu waan kana viidiyoo kana waliif dabarsa silkiidhaan walii bilbilaa warra Facebook hin seenne warra nan dhageeffanne silkiidhaan dhageessisaa guyyaa kana if qabnee qophii qabne warri guyyaa kana irraa hafu booda kana ayyaalaaltu heddumaate ayyaalaalatu warra nu wajjiis ta'ee biltsiginnaa wajjiis warra galgala nu wajjaasee guyyaa nu wajjaasee galgala biltsiginnaa wajji hasaasu akkasii namoota hedduudha arge. I came across too many of them. Warra guyyaa sabboonummaadhaan nu wajji haasawee galgala bara akkas jedhee biltsiginnatti himu. Warra haaluma ta'e hunda keessatti ayyaalaalattuudha. Warri akkasii North Americaadhaas hedduudha. We know many of them. Kun warra gaa'if saaxilee dirree bee biyya galeewu. So kanaafuu guyyaan wajjin dhaabbannu guyyaa kana namni North America jiru kadiisii dhaquu hin dandeenye hin jiru. Abbaan fedhe gargaarsa mootummaatiin jiraatu kadiisii ta'eeta qarshii 200 bitatee dhaquu hin dandeenye tokko illee hin jiru kijiba. Dalagaa Ameerikaadhaa fursaa siif kennan. Siiki dhooyta maalimta fursaa siif kennan. Maa dhiifteen dhayin. Abbaan fedhe dhaquu hin dandeenye hin jiru jechuudha. Guyyaa wanni kun labsamu irratti nam tokkollee namni Oromoodhaa namni dhiiga Oromoodhaa qabu namni deeggarsa ummata Oromoodhaa qabu Oromoodhaas kan ta'in guyyaa kana dhaqaadhaati nu wajjin dhaabbadhaa nu wajjin mul'adhaa diisitti. Guyyaan kun guyyaa murtiidhaati. Guyyaan kun guyyaa Oromoodhaaf gammachuudhaati. Gammachuu teenya celebrate godhuudhaa deemna gaddaaf hin deemnu. Gammachuu teenya tagaafaa caaluu ajjeese Abiy Ahmed. Diisi baanee uwwichaa ture. Gammachuu teenya tagaafaa Jawaar Mohammed faa hidhu diisi baanee uwwichaa ture. Guyyaa sanarra gaddasan gammachuutti jijjiirree diisii dhaynee celebrate godhuu deemna. Kanaafuu guyyaa kana nam tokko irraa nafinaadhaa. Hopefully yeroo gabtii labsamaa akkaan odeessa qabuun deebi'anii isin hubachiisaa. Haganumaan dubbachuudhaaf dhufee fayyaa ta'aa na daawwachuu keessaniif galatoomaadhaa. Viidiyoo lamaa jira kanaa fi kaduraatis feetan walii sheer godhaa feetan dhiisaadhaa garuu yaada kee fudhaadhaa itti qophaawaa irridduun namni keenya Facebook hin fayyadamu silkiidhaa walitti himaa silkiidhaa walii bilbilaadhaa ulfaadhaa siin jedha. Thank you.